Ani maqaan koo Tolasaa Jabeessaan jedhama. Ogeessa fayyaa ta'een hospitaala guddaa tokko keessa tajaajilaan jira. Yeroon barataa turetti keessumaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti muuxannoo jaalalaa dubartii tokko waliin illee hin qabu. Yeroo koo hedduu kanan dabarsu barnoota irratti ture. Barumsa keessaas qaxalee barattoota jedhaman keessatti hiriira. Seenaa koo gabaabaa kana isiniif hin qoodaa, obsaan na dhaggeeffadhaa. Ani kan hin dhaladhee guddadhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa xiqqoo tokko kan Waayyuu jedhamtu keessatti akkan kutaa 10 xumureen maatiin koo godina Shawaa Lixaa magaalaa Geedoo dhaqee barnoota qophaa'inaa akkan baradhu natti himan. Harmeen koo dhalootaan baadiyyaa Geedoo karaa waarshaa sukkaara fincaa'aa geessurraa gara bitaatti meetira 300 hin caalu. Yeroo hedduus harmee koo waliin akkoof akaakayyuu koo dubbisuuf deddeebi'aan ture. Akkuma fulbaana keessa kutaa 11 eegalleen barattuu durbaa maqaan ishee Shaggee jedhamtu waliin barcumni nu qaqqabe. Intalli kun mucaa magaalaa Geedooti. Barnootaanis qaxaleedha. Adeemsa keessa walitti siqaa dhufne. Anis mana kireeffadheen jiraachaa ture. Guyyaa boqonnaatti ishee waliin dubbisuu eegalle. Osoo hin beekni keessa keenyatti jaalalli addaa uumamuu eegale. Guyyaa waliin daree oollee galgala naannoo mana isaanii dhaqee yoon argiin halkan hirribni nan qabu. Waan hedduu keessa seenuu jaalala waliif qoodaa meedhiisaa waan hin himanne hedduutus ta'e. Akka carraa ta'e gaaf tokko barnoota afaan Oromoo osoo barannu barsiisaan keenya hidda latiinsa Oromoo beektuu jedhee nu gaafate. Barattoonni muraasni deebisan boodarra innoo haa hafu mee hamma akaakayyuu keessan torbaatti lakkaa'aa nuun jedhe. Barattoonni lakkaa'anii dabareen anaaf shaggituu qaqqabe. Ani haga torbaatti karaa abbaa koo lakkaa'ee karaa harmee koos lakkaa'uuf jedhee yommuu arfaffaa fi shanaffaa waamu shaggeen butamtee lafaa ol kaate. Anis adduman kute. Barsiisaanis waan ta'etti waan rifate haa ta'u raajeffate fakkaata. Barsiisaan keenyis rakkoon jiraa jedhe. Anis lakkiin jedhe. Isheenis dubbachuu diddee barsiisaa gadi bahuu nan danda'a jetteen. Barsiisaanis bahi jedhe. Anis waan ta'e gaaffii waan natti uumeef duubarraan gara alaa bahe. Yommuun alatti bahu daree jala dhaabbattee imimmaan lakkuu maddii ishee burtukaana diimate fakkaaturra lolaasaa jirti. Maal taate jedheen gaafan gaafadhu. Waan tokko akkana waliin hin dubbanne naan jette. Barsiisaanis isa nuti waliin dubbannu dhaga'ee dhufe. Lamaan keenya biiroo fuudhee deemee nu gaafate. Isheenis ani fi akaakayyuu arfaffaarraa kaasee wal arganna jetteen. Ani immoo dabaree koon boo'uun eegale. Barsiisaan keenyis rakkoon guddaan isin osoo hin taane maatii keessan waliin yaafachuu fi wal barsiisuun hojii isaaniiti. Waan darbee dagadhaa ammaan booda obbolummaan jiraadhaa. Dhoksaa kana eeguun immoo hojii kooti nuun jedhe. Anaa fi shaggeen yeroo ammaa kanatti haadhoo garaa tokkoo caalaa waliif taana. Namni barreeffama kana dhaggeeffattan ijoollee keessaniin barsiisaa. Akaakayyuu haga torbaatti lakkoofsisaa. Warri wal jaallattanis waan biroo keessa osoo hin galiin kan adda baafadhaa. Akka aadaa Oromootti firri waliin fuudhu. Akaakayyuu torbaa gaditti wal fuusisuunis haraamuudha. Ulfaadhaa. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 kan amman siniif dubbisee jiru mudannoo matirree obboleettii koorraa jaalalaan naqabee kan jedhudha. Nu haa baraaru kan jennudha. Barreeffama ergaa guddaa dabarsudha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe akka nuuf gootan usumaan sin affeerraa kan qophii kana siniif dabarsaa ture. An gammachiista shoometii hanga qophii keenya